Abirii Sheefermilla dhugaa abirii gara laafessa nama yaadu nama hubatu akkasuma nama guddina nama jaalatu Waaqayyo isaa eebbisu atirree Hermillaa eebbifame dhugaa Waaqayyo sinaa eebbisu hojii gaggaarii hojjechaa jirtu akkasuma warra buttaa jara bira dabartanii uummata hundumaaf iyyuu ta'aa jirtu guddisaa jirtu gargaaraa jirtu Waaqayyo sinaa eebbisu jecha hin qabu abirish kana nama akka kanaatti guddina namaa jaalatu argeen beeku dhugaa dubbachuudhaaf egaa nagaan siniif haa ta'u turtiin keessan bareedaa yana bira hunduu bareedaa subscribe like share naa godhaa isiniin jaaladha qimamee wankoo egaa abirishii firuuttanii odoo viidiyoo hojjetaa jirru akka carraa argine ishiin abirishan isinan beekaa viidiyoo keessan nan hordofaa jettee isaan booda immoo waan tokko nu hubachiiftetu turte biyya namaa Dubaay waggaa 5 hojjettee waa tokkollee hin qabdu kanaaf immoo isinis immoo akka jabeessitanii akka gargaartanii jedhee inni saasa'ee kanuma dubbate ishiin iyyuu dhufte maqaa hundumaa dubbatte isinis ne jajjabeessaa na bira dhaabbadha akkasuma waggaa 5 hojjedhe jette isheenis Dubaay nan hojjedha nan argadha garuu innaa gara maatiitti akkaawuntii maatiitti ergitu maatiin hundi jira mitiireenni bakka hunda jira gubataa meeqa handa'um kan ishee waggaa 5 xiqqoodha dhugaa dubbachuuf gubataa meeqa jira kan waggaa 10 12 9 hojjeteen harka qullaa taa'u kan sammuu gallakkise meeqatu jira sababa maatiitiin sababa hobbolaatiin dhugaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf hookaniif humna ofitti nafanii hookaniif immoo maatiin immoo fudhatee ofitti nama qabee miira nama hin eeganii hookaniif obbolaan immoo birrii sana nyaatee gaafa ishiin galtee waanuma ittiin illee sochootu godhanii fi miira ishii hin eeganii way qimamochee biyya Arabaa baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf isinillee jajjabeessan jedha inna akkas jette kanaaf iyyuu birrii nan hojjedha nan argadha garuu jira karaa maatiin jira mitiiri akkuma gaariin jirus wanti tokko jira sababa karaa maatii kiyyaatiin jette bakka manarree kireeffadheetiin galaa sababa wal dhabdeen isaan biraa ba'ee kophaa koon kireeffadhee galaa jette maatii isheetu jalaa nyaate birrii jechuudha baay'ee gaddisiisanii jiru maatiin kanaaf immoo homaa miti jabaadhee as ga'eera Waaqayyoof haa galatu isinis immoo akkana jabeessitanii akkana jijjiirtan abdiin qaba jette akkasuma abirish immoo irra deddeebi'ee waggaa 5 hojjettee isinii hin hubattuuf jedhee yaada waggaa 5 hojjetanii inni harka duwwaa afanii baay'ee nama gaddisiisa kanaaf iyyuu gargaaruu qabdu nutis immoo amma humna keenya bira dhaabbanna jedhee abirishi haasa'ee dhugaa Waaqayyo isaa eebbisu abirishi namumti laal karaa deemee dhufee abirish sin beekaa waan akkanaati naabanii yoo jedhe laalamee gara laafessaan kanaa dhugaa dubbachuudhaaf miskiina dhugaa ijoollee buttaa jaraa keessaa inni tokkoffaa akkuma kamiittiyyu innaa bakka kanaaf iyyuu jajjabeessuu qabdu jedhee inni immoo damoota si dhoowwatanii innaa Dubaay jirtu jennaan lakkeennaan akkana ergu akkaawuntii irratti jetteen kanaaf iyyuu bakka guutumaan guutuutti mistira warraa kana nyaateen jenne sababni sababuma maatii isheetidha akkaawuntii irratti galchitee karaa akkaawuntii rakkoo godhatee akkaawuntii namaa irratti galchiteeti akkasitti nyaatamte natti fakkaate baay'ee ulfaataa siniin jedha dhugaa dubbachuuf baay'uma tokko gizee kana dhugaa rabbi obboleessa ofii maatii ofii amanuu miti haadha ofiidha kan nama hin ganne ishii bicheedha kan namatti hin jijjiiramne haadha amma barbaaddoo ta'e haati ofii birrii keenya fuutee waa tokko ittiin hin godhattu haati ofii jechuudha dhugaa waa baay'ee irraa barattu sini obbolaa gaarii qabnaa maatiin keenya gaariidha jettanii birriin hin ta'a jettu gaafa galte birriin muxuuxin ishiin jirtuun of eeggadhaa sinillee barnoota gaarii nuu ta'a dhugaa dubbachuuf jabaachuu qabna. Inna akkasiin jedha maatii hunda miti kan immoo ilmoo kiyya jedhanii kan meesoo tokko ittiin barbaanne jiru kan immoo bakka homaa ittiin fakkaannes jira hunda miti hunda jechuu koo miti kuni dhugaa dubbachuuf akka waliigalaatti maatii baay'ee keessatti argama wantoonni akkanaa jechuudha kan na hazzansiisu immoo irra caalaa
birri ishii erga nyaatanii fixanii ofitti qabu miira ishii heeguu kanatu balleessine jedhanii dhiifama gaafatanii waan jiru itti himanii waanumatti suuqii banattullee hambisanii fi ishii heeguu obboleessi soo nyaate warri soo nyaate hoo barbaade amma ka obboleessi fudhatee ittiyyuu dhiyaatu hin arrabsa. Kana dhame amma dhugaa anaamileen ishii cabu kanarra caala dubartoonni. Innaa kanan siiniin jedhaa kun akkanatti Heermillaa fi anillee hojjadheen beeku amma akka nama rakkisu amma akka dhibu warra akkasuma faamiliyoota kiyya keessa reeriyoota kiyya keessa illee nan argama akka nama dadhabsiisu kanaaf jajjabeessu qabdu sabiskiraayib gochuu qabdu jette Heermillaanis Abirish miskiinsi muma jedhee azanee dhaggeeffata kanuma kana haasa'an. Innaagaa kanuma kana haasa'anii jabaadhu waaqayyo si haa gargaaru waan hundiyyuu gaarumaaf hin jedhaasi bichees miti nama hundumaa keessa jira waan akkana madaasaa dhuffatee deema namni innaatillee jabaadhu waaqayyo si haa jabeessu siin jedha haadho koo Abirish yeroo hundumayyuu nan jaaladha itti gaddee waa tokko jedheen hin beeku baay'ee nama gaarii nama ofirra darbee nama yaadu nama guddina nama jaalatu jechuun parsentii meeqatu argama namoota keessatti inni garuu parsentii 100% nama guddina nama jaalatu nama namatti hin naamne nama gargaaru dhugaa. Saamoona kanas mucaa wayii buttaa jaraa fidanii yuutuubii bananii mana kireessanii argitan miti kuno wajjin keessan akkanumatti taafuuf waaqayyo sinaa heebbisu eebbifama akkanumatti jaalalaan tokko ta'a amma dhumaatti wajjin dulluma kanuma siniin jedhaan waaqayyo sinaa heebbisu hojii waan gaarii hojjattan waanuma gaariitu sinii ta'a. Innaa akkasiin siniin jedha kaa faamiliiwwan koo kana haasa'anii baay'ee nama ajaa'ibsiisti miskiin saatii kanatti akkana ta'ummaatii isheetiin saatii akkana kanaatti baay'ee ulfaata saatii kanatti nama abbaa manaa godhattee gadi teessee yaani jireenya gaariyyuu ta'uu baatu jireenya jiddu galeessaa nama jiraachuu danda'udha. Egaa gaa'iree waan nama hin goone hin qabdu. Azooshii siin jedha obboleetti kiyya innaa siinis immoo jabaadha siniin jechuu jaaladha. Innaa kanuma kana haasaan Abirishii fi maqaan shinaa galuu didee achitti ilaaleen asitti ennaan dhufuun ayyalaa bade maqaan micayyitti. Innaa akkasii siniin jedha Abirish waan gaarii hojjate waaqumti si haa eebbisu Abirish gaa'illi kee haa milkaa'u jireenyi kee haa milkaa'u boruun kee haa milkaa'u waan abbaa kee fi haadha kee yoommumayyuu si waliin jira yeroo hundumayyuu nama gaariidhaati dhugaa dubbachuuf jecha siif hin qabu ulfaadhuun siin jedha Abirish dhugaa dubbachuudhaaf.